ولي جرخنا خلي ولي ايوه خلي ولي خلاص خلي ولي لا ما فهمت ارسي بني جانك ارسي بني يعني خلي ولي جنة ريت يولي ارسي جالت خلاص ارسي إفته ارسي خلي ولي يون أسرع تاني سورة جد ثاني سورة كذا قلبت جل ارسي خلاص ارسي ولا جاجين أمان في سورة أش خلي ولي أما ولا جاسا دران ارسي أسا أما يو ولا جاتي ده تقدر ماكو وان شكرا جايز كنتم ان شاء الله ربي نعمل كيسو وعمل قوم سكنتا بريرا كتب أبدي كمنا أما وما جرا عارتها كوايات لا أرد أنشب ليتي انجرا هر الله لك ور خيرو تفور السودي ور السودي ور فيتشا فاتي على فاتي ويلكم جبتي بغير جرات كان جرت يا كسني مالك يكتب سلام عليكم وداو بس تينو الناس تينو على mereka alaimu bakro mereka sendiri kehidupan نمو هذا أوجي يا كتاب الركاف عليمو إني أنا مطرونا إن كل ما مو نموني دستني ما كتابنا إلى إيجا غلطوما يا أورمنيام سلام بسمو غلطوما أبوليوان كينيا سبان سلطة تاتني يا كنبرتي أرقامو كيسري غلطوما سجنتالي هذا فاتي تايك أتلجا أنت سكتال ميديا لاين ورّي من جروس دعاتنا ورّي من جروس دعاتنا ورّي من التهافز إنجرا ورّي مدامي من كيساتي هم بفتة إنجته ورّا سنجل عليهم فتنة سي ورّي أشياء كنو تي غيا هرنا كنا فكاتا غيا سبب لمون نبرو دفاني كوبي كنا بريجسا جرانيتي أجولين أورمو يومنا أولان سالفنا كناف سلامتاچو كلب እናመሰግናለን በጣም ነው የምንወዳችሁ በጣም ነው የምናከብራችሁ ስልጤዎች ኑርልን ተቀመጡ ወደ ቦታችሁ ገመመለ ነማለማ ቆፋሚት ከሮልን ዝራፈን ካመዩ ኡፈኒ ሳኑ ፈተን ኡፈታ አዳ አርሲቲ ኦል ፈካታ ነት ፈካታ ላ ኢሲ መጃለቱ ከናፉ መጃለተኒ ዶን ሳን አዳ ኢሳኒ ከነት ደበለኒ ከነት ጃለተን ሲኖ ወሪ ማኔጀርተን ኤስ ጅርተን ኤስ ጌተን ሲኔጋ ጅራ ደፍተኒ ከነት ሲጀና akka ilmaan oromooti illee akka ilmaan arsiisi komandootti illee ummata oromoo hunda guyyaa oromoo hunda keessatti bakka hundatti argamne gaddaa gammachuu obboleewwan keenyaa keessatti waliin dhaabanna guyyaa har'aa kana immoo kitaaba Dr. Muhammad barreessanii ummataaf dhiyeessan arsoomni qorsoma kitaaba jedhu kana hundi ilmaan oromoo ibn sabab sablammoonni biroo akka dhufan kanatti ilmaan oromoo kutaa 11 irratti argamtanii guyyaa kana akka waliin bareechituu fi arsoomni qorsoma ta'uu oromummaan faaya ta'uu waliin faayamnee waliin bareennee guyyaa kana haa dabarsinuu isiniin jedha galatooma yaasii ergaa xumura dabarfadhu sirba uummataa akkasii jalqaba irratti galatoomii haa dhafaatee promooshinii garagaraas dubbaan hojjetaa itti aansuun namoonni as jala jirtanii fi kan amma duras promooshinii garagaraa hojjetu. Seenu barbaadda. Guyyaan isaa har'umaa sagaleen koo dhagaamneef dhiifama. Kanaafuu daftanii akka nu dhuftan akka bakka kanatti argamtan guyyaa immoo milkiidhaan akka galu abdii guddaa qabna. Uummanni Oromoo Dubaay kaas keessa jiru. Kabajamaan guyyaa guddaa keessattuu beekumsa barumsa illee keessatti argachuu dandeenyu dhaabbachiisuudhaaf dhufuu kennaa duraan dursee galata rabbiif aansuu barbaada. Akkasumas keessummoota keenya maraa baga nagaan nu dhuftan jechuu barbaada. Yansee haasaa kiyya baay'ee gabaabsee dhiyeessuu barbaada. Maal irratti haasa'uu barbaada? Aadaan hagam akka nu barbaachisu. Akkasumas aadaa keessatti immoo aadaa keenya akkamitti itti fufuu qabna, akkaataa kamii ittisuu qabna, akkaataa kamii jiraachuu qabna jedhan keessa deemuu barbaada. Aadaa jechuun keessattuu
afaan Oromoo callaa osoo hin ta'in yookaan aartii callaa osoo hin ta'in yookaan muuziqaa callaa osoo hin ta'in aadaan jireenya akkamii ta'e namni akkaataa itti jiraatu keessattuu jidduu namaa hawaasummaa keessatti jidduu namaa fi jidduu bineensa callaallee miti akkasumas jidduu namaa fi uumama rabbii waliin akkamitti wal simee jiraate kan jedhu walitti qabatu. Namni tokko aadaa yoo qabaate jiruu jiraataa jiru. Aadaa keessatti amantiin hin jirti. Aadaa keessatti safuun hin jirti. Aadaa keessatti sirni hin jirti. Akkaataa namni tokko wajjin buluu danda'u. Keessattuu aadaan kun aadaa Oromoo wayita jennu keessatti baay'ee bal'aa. Aadaa baay'ee ageetu jira addunyaa keessattuu waggaa baay'eedhaaf for centuries waggaa dhibbaa ol aadaan keenya akka baddu irratti garagalee kan hin beekne. Ani waan tokko sin gaafata hagam takka kitaaba arginu dubbisnee beekne. Ani dhugaa dubbachuudhaaf har'a jalqaba eebbisiisuu fi maaliif hanqina guddatu jira qaba. Hin jiru waa'ee keessattuu aadaa keenya irratti wanti kadhabamee jiru. Aadaan keenya akkamitti darbaa ture akka isin jedhetti aadaan kan darbitu dhaloota irraa dhalootatti akkaataan itti darbe duraanii baay'inaan kitaabaan osoo hin ta'in afaaniin ture. Sababaa saniif baay'inni keenya aadaa keenya warra dagate jechuu hin dandeenye. Keessattuu dhaloonni kiyyaa fi ana dura kan jiru. Amma haarawa dhufe kuniin hagawee Odaa beekeetiin jira, gadaa beekeetiin jira, cidha addaatiin jira. Even baadiyyaa keessa iyyuu namni jiru aadaa dagataa ture. Achi keessaa fakkeenyaaf Dr. Muhammad wanti irra dalagaa jiru. Oromoon waa 5 baay'ee qaba. Odaa 5 qaba, gadaa 5 qaba. Odaa 5 keessaa odaa rooba kadagatame dhufuu qaba jedhee irratti dalagaa jiru. Irrattis katabaa jiru. Achi keessaa amma irra darbe arsoonni orsooma jedhee ta'e kun aadaa keenya kana fiduudhaaf wanti inni irra carraaqaa jiru. Keessattuu nama akkana hawaasummaa irratti dalagu. Uummata keenya aadaa kana barsiisuudhaaf afaaniin callaa osoo hin ta'in katabaadhaan haa darbu ka jedhu kana inni fiduu isaatiif galata guddaa qaba. Kabajaa guddaa kennuufii qabna. Bira dhaabbachuullee qabna. Kitaaba bitannee irraa deemuu callaa osoo hin ta'in dubbisnee afaaniin nur darbaa deema san irratti barumsaan beekumsaan irratti jabeessinee ijoollee keenya itti barsiisu. Nullee irraa barannee aadaa keenya dagaagsuu irraa eegamu jechuu barbaada. Dheerachuun barbaadu yaada kana callaa dabarsuu barbaada. Aadaa keenya jireenya goonee itti haa jiraannu jechuudha. Galatoomaa Rabbi isin irraa jaalatu. Baga galatoomaa ifama wajjin egaa amma itti aanu asuma dhaabatanii ani egaa doktora kabajaa barreessaa kitaaba Arsoomni Qorsoomaa akkasumas kitaaba Iccitii Gadaa kan barreessan sirna gadaas akkasumas bokkuu sirna gadaa kutaa 5 hanga 8 akkas gargaarsa barsiisotaa fi baratootaaf kan godhame barreessaa kitaaba kana isaanumatu nu affeeraa yeroo isaan dhufanitti hundi keessanuu guyyaan kan isaaniiti kabaja wajjin teessoo keessanirraa ol kaatanii naasimattuuni isaan affeeranii sana booda haasaa isaanii obsaan qajeelaan dhageeffannaa galatooma isin affeeraan. Galatoomaa kabajamaa Dr. Muhammad Kadir Garana akan urutan hamileedhaan harka lolahaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كينا يونايتد عرب إمارات كبجمو في جارتبو عادا في أدب كبو سبو في دودا كبو هودا في كود كبو سرنا في سيرة كبو والغرغارسان بيكبو والبرد آبتو فكينا نمافتو مرافي مرتي كبو كدب ميالتي كدو أولتو بيكو سغلين إساء فقلت لغام يودبتو في أفتو اللي بريدو Saba Oromo, Porte Kush, and Alu Pusinja. Suboni Kenya, Sagantakana, Oroman Fai, Arsom Nikorsom, Arsi to duty hinges, Arsiga Fatiki, Arsiga Alule, Arsima Dewalabu, Arsi Bishanga Fatan Anan Namaki, the lovely Arsim, the Oda Robati Jechu, Ada Filuda, Arsi Gumsu, the Lava Arsoma Kabeltani, Eight Pitava Arsom Nikorsom, and the Martin. Abbootii amantaa hojii biyyaa gurguddoota utubaa nageenyaa kuusaa seenaa haawwan siinqee haala jaalalaa fi tokkummaa dargaggootaa fi shamarran faayaa fi furtuu biyyaa akkasuma namoonni Abudabee, Dubaay, Alee, Ajmaan, Shaarjaa fi biyyoota garaagaraa irraa sagantaa kana bareechuuf dhuftanii fi kan iddoo jirtanitti sagantaa kana bareechuuf qooda irraa fudhattan galatooma jechaa irra deebi'ee anaa dhufuu isiniin jedhu. Rufaatiin keessan ka Oromummaa, ka Arsoomaa, ka Falaa, ka Milkii, ka Nageenyaa, ka Misoomaa, ka Tokkummaa fi ka Jaalalaa dhuhaa ta'u jecha horeen sagantaa seena qabeessa kan haala aadaa fi safuu eeggateen qopheessitan ulfaadhaa jechaa seenaa uummata keenyaa irraa waa xiqqoo dubbachuu barbaada. Irra deebi'ee hundi keessaniyyuu sagantaa kana miidhagsuudhaaf iddoo garaagaraa irraa kaatanii dhuftan anaa dhufu isiniin jedha. Egaa guyyaan hundinuu waan ofii qaba. Guyyaan har'aa kun guyyaa seenaatii keessattuu ammoo guyyaa seenaa ilmaan Arsii Sikkoo Mandooti. Kanaafiyyuu osoo isteejiin kun guyyaan kun nama gahee yeroo jiraatee Oromoo guutuu irraa dubbachuu hin dandeenya sa'aatii kanatti garuu ammoo yeroo waan nu hin geenyeef egaa hin beektanii uummanni keenya bal'aadhaa seenaa uummata keenyaa akka tokkummaa Oromoo jennee walitti qabnu san Oromiyaa guutuu walitti qabuu hin dandeenye. Seenaa Odaa Hullee kan Jimma keessatti argamu, seenaa Odaa Bisi, Odaa Bullu, Odaa Nabee, Odaa Bultu, Me'ee Bokkoo, Gumii Gaayoo, seenaalee jiran hunda isaanii kasabboo goonaa, ka Kuntumaa Daarimbuu, ka Maccaa Tuulamaa, ka Iddoo Hubbannaa, ka Afran Qalloo, ka sabboo goonaa hunda isaa osoo dubbate natti tola. Garuu guyyaan kun nan ayyamu xiqqaadha waan ta'eef. Kanaafuu